bas inni waan afaan isa dhufe haajuu ilma namaa mata ejjeetu jibbantii yoo dhufte obbaliisi jibbeetiin jiranaan taane huraate qaxxaaburiin takkaasin jirti mush walitti hanjamu walitti zannatu ani maal dhalaa takkaa miti hudhayyoo obti kana baasee naqa maaliif baafteen jiru la'innoolees qiimaa isaatii fi waan inni ta'es arkeetiin jira. Bari ati waa balleessitee miti yaa haatiyattuun jedhan ilmoo namantuu jedhan. Inni amantuu san akkasuma. Tamaam. Ifiif nama badaa nama keessaan badaadha nama ifiifuu ama nama hin taanetu nama shakkaa. Nama shakka. Mucaa kana eegaa achirraa baafne eega kalaas haa deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya dachaan dhufnee jirra. Eessatti argamtii duniyaa nu jettan akkuma reefu viidiyoo duraan irratti isinii maritti viidiyoo mana hoggaasan halee akkuma inni beeynaan jettillee hin baane bas xiqqishoo ilmaanuma kanaa jeetiin halee osoo caljee taa'e arralee bika dalagaa naddawalee mana sitti galee naan jee hanqa inni manatti naggaluu sumaan eeggadde khaydeem kaa deemsi hin jenne naan jee jeetiin usee khalaas khar cabxeenaa yaadu jee mana raabee jechuudha. Sanumaafoo uno eessatti argamtii gaa duniyaan heettan inni kun saayiba isaati. Mana isaatiin jira. Edallee zaa kadhatanii wanti jaanii sunu hedduu jiranii. Akka yoo fedhe akka hedduu yaada beekadhu akka hedduu yaada akkuma gartee micciirii fi isiif akkaram jidduu hiccitii jiraa jiusanitti yoo namma siin deemean fedhe qoroo hiccitii jiraa jaa gurbaan sammuun garagaltee rabbumaan haa qajeelchu. Saniifuu kunis obboleessaati. اسمي سلامتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في دعوة دنياتو. دنيا نيجا كله منقل جنيه دولا منقية دورتي منقل جنيه. إيجا منقل جنيه والتر أرسيتين براديمي. ولد دجاني هاريت رمشات تقولي. مچو داو دات كانان كسيت يقولين جنامة دلقا ديمي دلقا باتيتي منقية جلتي. أكان كل دبيتين كنو أمالي منقدو برادا أكاني إتلني على رسول الله. namatti dawwaladheetiin jira inshaallah yoo dhufan wal taraarsine dhufuu baannaan wanni galtee achi duutuuf hin jiru taayin jeenan ijoolleen keetillee siin fida taayin jeeni yaada siitii gaafame yaada siiwaatillee yaadni qiyya qomeeda agartan san eda hanqaan isa karadhuus agartanii jirtanii maaltu si fidde maal deemsin hin jenne guyyaa deemsin hin jenne hiccitiin siif isa iddoo jirtu maali تمام يوم ما سينجبيه ومني مجرمني سنجرتني حركة ثاني بوي إسات تجافتها أكمل الراناريو إنستك أكمل الراجبة إنه تجافتها ما لبودي أنا بدي تجافتها أنا سنوما تكتين لما ده أنا ماس منا ثاني نفه منا تاو في سنديمو أكو مني ديمتين دلقتو مناتين نفقو جرامال جوسان دلقا inni illee namni ilmee Oromoo takka nan agarre akkasittiin dalagaa isaanii deemee seenaa ijatti sinan argu bas ilmaan kiyyarra laal xuriin qeensa jalaa gaafa cabte isaatti gaafatamu walaa lubbuuti yallee yoo waa takka ta'e siin odoo dalagaan deema jiru uummanni sababaa isaan nabbitame san tamaam ede micciir waan jedha geessanii jirtan mee duniyaa rabbi nama isii godheeti haa baatu hanqaanan boo fizaanan deemu fizaanan galuu na eegu jiran tamaam hin dalaydu akkaan garee inni dalagajee shaararra deddeemee isaan naqabanii hawaalaan irraa buusan fedheessa saniimi ammallee بسودا ساني تفلين تاو سودا المنامات تفلين تاو غافل لكن كنسين الراجبة إنيو تغافة ما أبدي تغافة أكما مر عرم أن الرانة ترى جولة برانا أو في خانتي إسات تغافة ما وني نجية تيمار رجع فيديو مروف يستقنجر أماس داوتو تكو جر داوتو تخيني دبي الدبافة التملة يا دافي خمنتينا ما كنا دبي الدبافة التملة كيستافو نمني دلا namni bultii keessa jiru ni beeyta waa hundaa'u duniyaan jaarsan kabaju kabajaa jaarsaa nooji mana jiraatanii gartammoo nooji mana jirtammoo maa irratti arguu dandeessanii asirratti waa hin taane ayisotta taakkasii ta'ifiifuu taakkasaati tajjala komantii akkasii naa kannitu taakkasaati fiifuu ofeeta dhuftee biratti agartuun jaan ani namarraan dalagu mataa kiyyarraa hin dalaga. Egaa hordoftoota keenyaanis xiqqaadduus obboleessa abdiiti akkaan dalagaa irraa galeetti واللبدي زان جدو رتزني بيها كزين دلقا رجالي أمر دفع دنيا مينان دنيا نكرر ديم لالي نانجي إيه كزين سين ديم دبي كزين ديتو سني بيها مدراس مناسيفو ديته كزين دقيق جلالو مناسيفو جتونو كزين دلقا رجال هو منان جرتو كزين لالي دنيا ميجيني تبلا دنيا نكرر نانجي سنما في ناس مناسيفو دفع وانجران دوليم برانجي أن دبني سيكون هدو نسوداتي سوالله أبدينا كدراني تيم تسمو ساعات اللي نجاga باتوني شكّي jijjiiramee jira mucoo kana argaffii dhorkee manatti galtee akkasii nagaadhaan ilmaan siira jiraattu hin barbaadu ta'ee naa galuu hin dandeenye
لا أركادين دندوتي سبب برمجيري في نجي أكرم قولتشوني أكرم أيه دبيمي بيديم جتني باسانيمي ويمجانكم من أخرج هيه ماربي أيه أكرم بيت أنا كرميس لما تنكبو أكرم كنا في بلاد يمتطن عند إساءته بكم جيم على كم بيتنا فيدي تمام إسان برباد نما خانون دم بيخون تمام بلا إسان رانت دفتين جرجلة أنا تومو يوخان أنا المام براباسو تمام يو خرام كوني سافر رجارته يسافر لك كيف جي أبدي جي لك كيف تكشينا أنت كانت تلفتو ها جالرتي جمارة ميني كيف تكلي كيش نجو خباجيسي إساجي أنا ما وجولله إساجي أنا ما فتويس يكاهون ده إسا قريجر سنيفو akkasi amma haalli hin jiru hanga inni takka sirraa'ee takka manguddoo ergatee aniin kun qajeeleetiin jira haadha ilmaan kiyyaati ittiin dubbadhu hanga jedhuudha hateessu mucoon galtee waan biraa takka keessa naqee takka dhahee bakka takka miidhee ilmaan sirraa akka malee godhuu hin barbaannu isin kun obboleettii keenya Isin mata kitii nama galchina. obboleettii keenya sani galchinaa wayin guyyaarraa galchuu jira guyyaarraa beeti mi bar guyyaarraa galuu jirti amma kanneen kabajaan finnee galchinee Dhugaa yaa qalee lugu biraa deeme. bultii jibbeeti mi bultii jibbeeti Mucaa kan- ilmaan irraa halkan takka ala buluun fadhu Bultii ilmaan kan yeroo jibbine roos hin inni danda'u asin tamaam Eega- deebi'ee eda fuula keessan irratti odoo isin taasisoo kaybee jechuutti hin jiru Dhugaa dikkiin lakkisiin jaalladhaa ol deemjaan iboo ho'i fuulaa gubaa qabaan Yeedilleen karaju. eega gurbaa kalaas asirraa deeme kalaas eega sababa gurbaa kanarraa waliin lolee mucaa kanallee fuudheetiin nagee galaallee sababa fuudheetiin isin nagee gurbaa sababa godhata malee inni beera kaanii fi kaan naqee baasuu bare bas isinirraa hin fuudhee galallee masaa sani malee maal barbaada rakkoon isaa mucaa Awaan illee nabdi Rakkoo mucaa. mucaan kun soogaa bultii kan gadi kutaate haa isinirraa deemuu hin jeen. Icciitii isaan labeen gidduu ree icciitiin hin jirtu gaa icciitii. eenyu anaatu ani nama quxurii kanarra hin kaawla nama inni silaa akka sammuu isaatti shakkee wanti jirusan anna mujirma jee arra dhaabbatee isatumu tureen hicciti jee nama hojjaasa wallaakin namni mataan namaa kun Hanga yoomiitti? numa qafoodhaa nama gubbaata malee akka tokko ta'u yaadutti innis akkaan yaadu jirutu yaadne ani isaaf dhimmameetiin dhiira tana qabee asitti isaa san tumsiise arra nama saniitutu hicciti wajjin qabdanii naan jee hicciti dhimmaan irraa qabaan yoo fedhe taa yoo fedhe deemaani ani walaa akramii walaa micciirii ol beetu waa'ee isaanii dubbachuu hin fadhu bas isaa warra na dhiisuu dhabee na jala fiigee isaa dhiisuu dee isaa sukkaamsee anaa sukkaamseetu maal narraa fadhanii na dubbise malee an dhimmaan itti qabu hin qaba. Tamaam za'a diddamii afur akka dhalaatti illee deemee dalageen galu mana keessaan ta'a ni beekni. akkan dalanni si godhe Eeywa maniis mana rabaatis hin dalagin mana taa'e mana yoo ta'es ilmoon akkamitti odoo deemtu ilmoon yoona biraa baddee manarraa arra na jalaa fuudhan eeywa anaa kalata qabaa odoo ta'es ta'isuu jira ilmoo madarsaa irraa baddee ilmootaantu mana jira madarsaa deemeti wajji karaan. Ngaraatu. geessitee fiduu hin dandeessu Keessa. Roobaan roobee malee sila hanqa eegee isaan ilmoo sirraa si galaa fuuna janii naadhaa jechuu eegalan kana silaa fuudheetiin mana galchaa'u bas roobaa hanqa roobee jechaan xiqqisho daqiiqaa 30 qaan ture jechiin fuudhanii kutanii siif fuuseenaan jedha namni ilmoo ofiitti alagaan ta'a ilmoo ofiitti diinan ta'a keessaa fuudhan namni akka mataa kiyyaatti ilmoo tiyya hanqaan hin jaalatu cinaa kiyyaa hin jaalatu. Akka rabbiin isa jiraachite jechiin bal'oo Mucaa wayinu bira jiraata duraan Iyyaara baati. mucaa bara ani mucaa Hanga wani waan nasi qabee sirrii bikka micciir jiruu fi kan hundaan takka takkatti irraa diddiigee yoo ganaa akkanatti ilmooti yaafeenarraa qeensa cabsanillee jala dalagee isaan mootummaadhaan isaan babbasheessa jira. Akkasitti yaadu Akkasitti yaadee mucaa kana fidee isaa fi durri kan isaa bikka isaan galanii fi waan isaan dalaganii fi takka takkatti ijoolleen maallaqa nuu kanneen kan nu daleessan maallaqa san waan barbaadanis anaa isinii kan naa micciiroo hojii kanan dalaginaa jeeni hicciti isaa waliin qaban kan isaa baase. Tamam, arram video micciirete baga mara garteemi akkaanaa fi inni ollolle ala baanuni fadhila inni olee fursaadha. Narkachuu dadhabe fursaadha. Ana labbee isaa wajjin shaakala godhuufi fursaadha. Amma sakkaanjaa adawwiin nu gammada akkuma daawwattoonni duniyaa adawwii si gammadaati loo samaati. Bultii ta'e dhiiseen deemin hedduun naan jaa bultii wasaasaadhaa jedhan gamalameeni dantaan gamalameeni tara lamarra tara sadirra abdii manarraa na ofe ani guyyaa takkaaf ilmaan kiyya biraa deemuu fadhu baddir qamaan gizee deemiin tal janii shaantaa keetitti jechuu kunoo shaantaan kenni taatee fudhu janii si gabbaasan anaa tana maali titichaan na keessa du'ee no nama anis nam
bas ilmaan kanaaf jechaan xiqqisho obsee waa meeqa jee caljee ilmaan kiyya kanaaf jee xannashee haa hunda dhiisu jira saniifuu gana anis ilmoo xiqqoodha ilmoo isaati isa guddifatee mana keessaa taa'u kalaas jaalalti dirqiin taatu anis akka inni jibbetti isa jibbeetiin jira ofuuf jeetiin jira kalaas. Bari ilmummaan kun jidduutti cinqamtee bar. Madarsaa barumsa maal baratti? Barumsi bu'uurii duraadhaa maatii. Maatii kana yoo maatii walii galte ilmoon sammuu siitii baratti. Yoo waan gaarii maatii kanarraa ijoolleen hin argin laalteen baratin barumsa biraadha barumsa ani waan inni amma dura na godhee odoo waamee odoo obsee taa'uun afmee sooshaal miidiyaa kanarratti ol hin baasu obsa barbaaddi sooshaal miidiyaa waliin nu kanne obsi jee afmee niin obsaa jeeti waamee qobsee takkaanaa inni gammachuudhaan gaafa kaanii fiidiyoo si wajji barree ni beekna hin beeknu bas gizeen seenus ta'u manaan taane tanaan namni gizeen dhufe namni nakka filajee seenee baa le'innoo afmee haa nyaattu coraa haa ta'isu garaa tajaan sangarteemi akka zeetumaan obsee waa hunda obsee jiraachuu jira anaa ifiifuu madaan duraaniitu na garaa jirtu na tuttuqee bara khaydeem jee arrallee harkumaan na fiigi yoo duraanis harkumaan na fiigi aniin tun namarraa hin dhaladhe ammallee namni xiyyoona bira jiraachuu baate namarraa hin dhaladhe bas xiqqishoo akkaanan isa kabajetti silaa'eef kabajee hedduu gaarii ture. Isuma kanaawu anakkin itti shakkeen isuma kanaawu sammummaan isaa nagaa ta'uu ni shakkeen. Maali harkumaan nama fiiguu fi walantaani nama hin juufi maali kanneen. Namni sammuun nagaadha nama miilaan deemu ilmoo dhiiraadhaa kaaffaasaa kaattu agarraan shakkuu. Dhiira taanaan ilmoo ganaa daa'imtu ganaa afanii lafarra deemtu hunda shakkuu. Balaa hunda shakkuu asumee shakkee baraka shakkatti namni kun obbolii namni kun ganaa balbala kiyyan been yoo kanama inni feene mana fidu ta'e namni kun balbala kiyyan feene akram kana sababaa inni irra dhufe ni beektan sababaa inni gaana kaasee ganda keessa keetti balaan tun hundi manna dhufte. San hundaan obsee hayyee isaan na fiden jenneeni wajjumaaniin qabsaa'ee ka isa dheestumee dhalaa isa jala deemtee sifottoisee tasilaa isa tumuu feetus tumee haay godhee qabbaneessee tama silaarra nama jaartiin hin ta'in jala jiraate mataan isaa babbashaqee jira le'innoo akka fedhan irraa dhaban kaa namni akka fedhu dhabe akka feena dalagaa jira warri akka fedhu dhabe silaa mataa isaa isa babbasheessu odoo inni dalagaa deemju sodaatii yaafiin dhiisu jiran sodaatii sababa sodaatii yaatiin dhalaan akkanatti ol godhattee isan laalle. Sanii irra inni ol bee silaa waa'ee isaatii fi silaa inni kana beeke adawwiin qaba diinaan qaba jaa ol bee maqaa kiyyina kaasuu ture kayyina irraa deemii fi dubbachuun ture. Diinuma sanuu rifachiisuu qaba. Inni silaa naaf inni yoo walii galee diinni isaa keessa jala deemu sanillee gardeemi garaa gubataa adawwiin isaa sanillee akkasitti dachichuu qaalamte. Bas inni jiina dhugii jee jandadhaan fifindu'aa qaba dhiisimee haa argu waan hin taa'u na argu dhiisi. Za'a roobootii chaayinaan daladdee addunyaadhaan bulchuu jirtuun ilmi namaadhaa jaartii bulbatu. Wallahi. Dadhabee. Tuba dirqiidha bultiin dirqiin taatu bultiin tun dirqiin taatu gamalameeni bas ani. Ilmoo odoon juutiin si jala roorrifamee guutuu akka coraan fuulaan irraa deemee cinqamee sammuun na nyaadhamtee afmee ilmaan kana sammuun nyaachisu jee gizee hunda sammuun na nyaadhamte. Daawwattoota keetu jidduutti hiraaranii baay'ee. Amma hedduu jira yaa duniyaa loosamaatti mana keetirraan bahin rabbiijii mana keetirraan bahin naan jechuudha. Ani akka hordoftoota kiyyaatiin guyyaa takkaaf koomantii waan hin taane na barreessuun fadhu. Kalata duniyaan qabdii kalata takkanarratti arkuun fadhu basgaa dirqamaan ilmi namaa kun nama tuttuqee nama keessaa fide laakiin abdii akkasitti tuttuqee dirqiin na keessaa fidu jirti bultiin dirqiin taatu. Jaalaltiinis dirqiin taatu jaalaltii gamalameen tamaam arra waan hin taa'u tan harkaa akka inni si jibbee jeessanitti anaatu isi jibbee iji tanan na arguun taa'u. Ilmaan isaati isaa gutti ilmaan yoo juutiin coraan fuulaan argama. Akkasillee jedhiniiti aqalli ishee ilmi namaadhaa eega wajjin maatii horatee ilmoo jidduu keessanii argamte. Namni obsu qabu namni waan akka obseetii jira. Obsitee isi warreen nu idduu jiru nu idduu ni agartan duuba baydan bush qilleensaa oduu ta'e arku jirtan duuba amma fakkeenyaaf amma nuti akka maatiin keessanii nutii fi daawwattoonni keetillee akka isin waliin deebitanii maatiidhaan gammachuudhaan wajji jiraattan ijoollee keessan keessa barbaanna malee akkasiin walitti haatanii amma fakkeenya mana kiyya jirta takkaa bahii baafadhu bakka biraatti deemni isiin hin jedhu takkaa ammoo asuma taa'ee isiin hin jedhu ilmoo kan ka'e irraa an bultii keessan gammachuudhaa hogguun isin bira dhufee isinii kolfee taphatuun arguu fedha. Daawwattoonni illee hiraara dadhabanii jiranii.
gammachuu keessan fedhe. Dhugaadha daabal gadallee taa'ee abdii harkaan hin jarjarin. Hanga yoomiitti nama harkaan si jarjaru nama harkaan si jarjaru ana arraba irra dhiisee arraba waan fedhaan jiru harkumaan na jarjaru harkaan taa'ee karaa dadhabee daabal gaddaa sakkamatti taa'ee abdiin waan laani anduraan wani ni yaade andura isuma kana mana hakimaa geessanii akka sammuun isaa nagaa ta'e nagaa taanaan nuti saayibban itti yaaniiti caccabsinee mana deebifna. Baalagummaa waan takka hin taane fayyaa nagee qaba. Ni tuma harkaan miidhagneeti. Maraataan jaartii wallaaluu nageenye sama namni namarraa deemu harkaa ta'e sin danda'u maarree jiwaan hin taane sababa godhanii lafaa si ka'u kuni rakkoo mataa isaati amma immoo duniyaa warreen jaarsan kabajuu jan kabajeeti yaa'u takkittuma tana manaanan baasin jee isa karadhee jala gorooree dadhabee bultiin dirqiin taatu akkasin laaltanillee miti wallaa shaantaa gaddarbee bulaa dura gaddarbinaan mana deemna miidiyaadhaan alatti mana deemneeti. Isin nama obsituudha nama akka miidiyaa irratti illee isin agartanii koomentiidhaan waa jettanii illee osoo hin taane isin nama obsa qabu takka illee. Isuma kana dadhabee amma saayiba kiyya wajjin jiraanna wajjin dalanna wajjin galla wajjin jiruun keenya takka jechuudha. Hanga laarii argutti isumatu jallatu jira malee duniyaa irraa waliin argallee hin jiru. Anan qabdu gadallee gorsee abdii xiqqaadhu sobboleessa reetii anna dhagee gorsee dadhabee isin gaana milmaa. Nu dhiisiiti an akka laarii argatti nu dhiisiiti abbaa isaa sana ka biyyarraa osoo ka'ee dhufee asii dhiisiyeen inni dhiisee dhiyeen qalbitti illee yaadu dura sammuun nagaa ta'uu fedha namni takka jecha namaa dhaga'u. Yaa qajeelchuudha akkanaatti hordoftootatti illee dheeressinee jiraata akkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhuma fiidiyoo teenyaa tana fakkaatti inshaallah khayri waa hundaafuu.